Agente la sorry. Nami moro. Wada sila. Documenti naragal. Answer. Video. Sot. Durabana. Imbe kan denu. Amerika lamnon. Amerika nacho. Adella Ethiopia nacho. Waluka. Kataga. Nacho. Dhiyeessin kenna waa'ee sirna ayyaana jaarii looniiti. Ayyaana Oromoo biratti ayyaana horsiisaati. Ayyaana horii horsiisuun afaan loonii ittiin beekama. Dhiyeessin dura oduu waa'ee ayyaana hin dubbanne dura Oromoon eebbaan sagantaa fi jalqabata. Eebbifanne kaane achiin waa'ee sagantaa kana sirnoota gargaraa qaba. Wal dura duubaan akkaataa itti dhiyaatu qaba. Eebbifannee kaane achiin duubatti ammoo gara sirna sagantaa kanaa dabarra. Maanguddoon nu eebbisanii eebba fudhannee kaane akkasitti gara sagantaa keenyaa dabarra. Abbaa Girjaa. Eebba malee kennu maal kan? Waan kan eebbisanii Iya ati waaqi ardaa waaqi abbaa kame eebokko ka dibbee dhugoo ka garbaa annu ati waa'ee gujii gurraachaa nu dhaga'i. Dhageettu nu wawwaadh. Gati nu hanqaadh. Olii nu hanqaadh. Kammalee barri nage. Bariin nage. Hafuudhu nage. Hayeerumtu nage. Jaarsi nage. Jaartiin nage. Intalti nage. Ilmi nage. Haganaa sadiin nage. Soddaan nage. Tolaan nage. Ee waaqa nu nageessu. ati waaqi ardaa waaqi abbaa tamee bokko dibbee dhugoo ta garbaa annu waaqi gujii gurraachaa nu dhaga'i. Dhageettu wawwaadh. Gati nu hanqaadh. Olii nu hanqaadh. Dalla lamaanii achiin nu hanqaadh. Kammalee barri naga. Bariin naga. Jaarsi naga. Jaartiin naga. Ilmi naga. Intalti naga. Hafuudhu naga. Hayeerumtu naga. Isaa uleen naga. Abbaa galchumuu naga. Barsiisaan naga. Ollaan naga. Soddaan naga. Tolaan naga. Oromoon teena hundi naga. Oromiyaan naga. Oromoo hundi naga. Waaqa nu nageessa. Waaqi ayyo waaqi abbo waaqi gujii gurraachaati nu dhage. Dhageettu wawwaadh. Olii nu hanqaadh. Gati nu hanqaadh. Dalla lamaanii achumaan nu hanqaadh. Yaanni nagaa. Yaasaan nagaa. Barsiisaan nagaa. Barataan nagaa. Dattaraa biiriin nagaa. Ayyaanni keenya nagaa. Waaqa nagayaan nu kaase. Nagee. Sagantaa eebbaa taane amma gara sirna ayyaan kanaa dabarra. Waa'ee ayyaan kanaa xiqqoo dursi yoo dubbanne ayyaanni kun ayyaana qayeeti, ayyaana hormaataati, akkasumas ayyaana Oromoon ittiin waaqa kadhatu akkanuma waan horsiisu horii horsiisu kanaaf waan argateef waan waaqa irraa argateef waan galateeffata. Akkasumas kadhabee fi waa kadhata. Akkasumas horii yoo horsiisan keessatti horiin akka hin taane yookaan akka inni hin barbaanne yoo ta'eef fakkeenya horii yoo horuuf dide waan inni godhuu qabu jira. Sirni aadanni ittiin waan kan falatu jira. Waan kana yoo waliin ilaalle dansa. Ayyaanni kun ayyaana urjii hedduun yookaan ayyaantuun urjii dha'uun murteessu. Inni yeroo dhiyaatu ji'a cufa keessa hin dhiyaatu ji sadaasa kee dhiyaata. Ji sadaasa kee yoo dhiyaatu ji sadaasa kan keessa guyyooti jiran guyyaa 29 yookaan 30 aguma irratti horu akkuma dhahaatiin ji sadaasa keessa ta'e ammoo guyyaa isa guyyaa lafa kaane guyyaa kan murteessu ayyaantuun murteessa. Ji sadaasa keessa kabajama. Gara sirni isaa yoo dabarrammoo ayyaan kan jalqaba horiitti bobbaa amma tisituuni horiin bobbaafti jalqaba irratti
gara horii bobbaasuu deemnaa jechuudha. Budichi buuda raase buuda deemaa bidaage sabichi saala male Ini ada kamera ya lah. Yeroo kana tissituutti loon bobbaasa. Tissituun ganama kaatee loon bobbaasaa jirti. Loon bobbaasanii gara alaatti baasanii erga loon bobbaanii booda warri loonii yookaan abbootii warra kosii haratanii Sirna kosii. sirna kosii haruuti. Waan kosii haran. Fidi waan kosii haran. Abbaa warraati yeroo kanam kosii hara. Dargaggoolleen warri irra fuudhanii haruu hin danda'anii. Akkas haran sirra. Tarte guma ganna. Gara keessa miti gara alaa. Akkasi garuu aadaa. Gana aadaa irra. Inga. Gara sirratti aanu. Sirni itti aanu ayyaan kanaaf kan ta'u gosoota muka akka ejersaa fi laaftoo hin qopheessanii abbootiin warraa fi Burameera. muka laaftoo fi mukaan qopheessanii hartiin duratti ammoo ayyaan kan keessatti gahee lama jira. Gahee warri dubartootaatii fi gahee warri dhiirota. Warri dhiiraatii fi warri dubartoota gahee gargara qabanii yeroo kanamma dubartiin yookaan haati warraa hosii dallaa loonii keessa dhoqqee walitti qabdi bakka tokkotti. Ijoollee faana gargaara. Ijoollee gargaara. Ijoolleen isii gargaaruu hin dandeetti. Haati warraa hojjaa dhoqqee walitti qabattee irra baateen booda ijoolleen shamarranii gara alaatti ba'anii iddii loonii fidanii ijoolleen dubra kaawwan suni ba'anii. Iya kesafu. Ombeo, cacate jetti, ombeo, ya ombeo. Dhoqqee fidanii dhufanii gara iddii loonii kan fidanii dhufan dhoqqee kan irratti jissanii ijoolleen dubartoota Karaa kennaasi. isirratti jissanii erga irra jissanii booda jilli kun ammoo warra maatii ittiin gaggeeffamaa jira. Akkasumas warri ollaa ammoo gumaat qabatanii fidu. Gumaati isaan fidan waan akka aananii dhadhaa boof waan gargara gumaat qabatanii fidanii namni ollaa
haati warraa hin teetti gumaata namullaa fidaafi sodaatina waan jedhan jedha sagalee ol kaasa jedha waan jedhu barbaade Ogumat. Kormi si gumat. Ogumat. Kormi si gumat. jedhe gattee ikee erga isaan gumaat fudhataniin booda amma gara qooduu warra dhiiraatti yookaan gara warra dhiirotaa dabarra qoodii warra dhiirota keessa abbaa warraa fi dargaggoonni qa'ee jiran alatti gad ba'anii muka dallaa loon ittiin midhaasan ala fidu ala deemanii fidanii dargaggootaa fi warra abbaa warraan deemanii muka dallaa ala fidan. Musica filer demiş. Salaha şibu. Batu galati dide. Kanattaan suni iddaanannoo fidan iddaanannoo TV muka jecha fidanii dallaanii jaaranii yookaan dallaan jajjabeessanii muka sun fidanii ittiin gaaddiseessanii kanattaan sun akkasumas iddaanannoo yoo dhufu kana kan fuudhanii dallaan gaaddiseessanii dallaa akka horiin hin cabsin dallaa yeroo boonafaa keessa turan dallaa sila cab yeroo gannaa ammoo akka inni hin bannee fi dallaan gaaddiseessanii kanattaan sun akkasuma mukoota gargaraas hin fidanii muka qoraatti dallaaf ta'u ijaarsi dallaatiif ta'u hin fidanii mukooti kun muka gargaraati dallaan ijaaruuf muka gargara fidanii akkasumas aanannoo anfaare sardoo ejersi iddi loonii qoqorsaa fi mukoota gargaraatti hin fayyadamanii gara sirna ittaanuu ija dabarree
dhoqqee loonii haa walitti qabamee gara saaqanii dhoqqee kan garaan saaqanii muka walitti hidhee dhaabna dhoqqee gara saaqan kan damee lama yookaan anfaaree lamaa fi damee ejersaa lama dhaabanii Isin taphadhaati. Nadale sutokia yore au bore kutamani kutanda imani bore au bore barando da amma ane bolando da oppali daderada inni akkana dhaabbatu kuni dhaabbata jaarii loonii jedhama. Mukii kuni hojjaan isaa ciqilee afurii agi shanii ta'a. Inni as jiru kuni kaan ammoo aanannoon fidame suni dhaabbata kanattis ni maru. Aanannoo jalqaba fidan suni muka kanattis ni marama. Akkasumas gara dallaatti ni suuqu. Amma abbaa warra deemee kanattaan suni amma abbaa warra mikikkilaa dhaqee dhaaba. Karra jaalani. Muka faareetii fi damee ejersaa lama. bore kutakia Nadale sutankia Ada mana yang dulu di surga mati ada. Coba. Bisa coba. Kamera boleh tentu. Dale مثلا dale Ya sandaga. Kan marra kayak yero agar sih semua. Lihat itu. Aceh nanti. Aanannoo sinis aanannoo fida. Namni aanannoo. Jadi waan jedha. Amma aanannoonii fi akkasumas aanannoo waliin marama harrirratti dhiigaan isaa horiin harraan bobbaa aanan nuquubsi
aanan dhabuu nu dhowwu jedhanii waa kadhatanii har'aa gara isaatti isin dhaabanii kanattaan suni horiin bobba'ee isaan gara laatti bobbaase gar qe'eetti deebi'a gara dallaatti mudachaa horii kaanii dallaa duubatti dhowwanii horiin ammoo ameesi jechuun horiin aananii gara moonaatti deebisanii. Gurraalee saniif kan duraa kaa'uuf. Oo asitti waan deebi'uudha. Horiin kaaniin gara erga dhowwame ameesii gara dallaatti deebi'ee yookaan gara moonaatti deebi'ee galfame ni elmama. Ameesii elman kana baay'een elmanii. Gaadii aja. Yeroo elmanii akka duriitti hin elmanii dhiquma elmanii guyyaa ayyaana waan taateef guddoon elmanii. Dumarra isaan goolan. Tamaddaasi. Yoo galchaa joo gara moona. Sarbicha dhiittan ijoollee dhiira. Sarbicha dhiit. Isin dhiirti sarbicha dhiitaa jechuudha. Yookiin loolla. Itti fuuf. Ameesii gara moonaatti deebi'ee erga elmameen duubatti ameesii kan akka duraatti hin elmanii xiqqum elmanii achiin duubatti ammoo abbaa warraa fi yookaan dargaggoonni gool dhaabu muka afur gool dhaabanii. Gool kanaaf damee afurii barbaachisa. Yeroo dassaa. Dameen afran kun lamxiqaan akkasumas lamgama mirgaatiin dhaabanii inni lama Salaasaa shurran. Miya gabbakko. Ikkoo salaasaa ikkoorra talas. dalgubuu akkasitti hirkaanii dalgubuu akkas hirkaanii erga dalgubuu hirkaanii mukti goola baaf lixaan dhaabbata kallattii baafi lixaan dhaabbata haabaan lixaan haabaan seenanii maatii yookaan horiini gara haabaatiin seenanii gara lixaatti ba'u gara naan dhufanii achuun luuqachuu nawluus barna baasidhanii horiin dhufanii asiin kallattii haabaatiin seenanii gara lixaatti akkas ulluuqu
Oriinis in hulluuqa, namnis ni hulluuqa. Agarsiisa nama horii lamaa wayii. Isi hundi ni hulluuqa. Loon lamaa wayii oof. Ana manyaat kun nyaatee maan ka godhe. Oof as darran. Namille keessa fulla. Ijoollee kula deema. Adeemsi kun ammoo adeemsa urjii sorsa jedhamuun wal fakkaataadha. Urjiin sorsa amma sirna kana irratti gara kallattii kaabaatti dhufanii gara lixaa kibbaatti hulluuqanii adeemsa urjii sorsaatii wal qabata. Urjiin sorsaas ijaarolee jettutti kaabirra dhuftee gara kibbaatti achi deemti jedhanii horiileen akkasuma jala hulluuqee inni eebbifatanii kanatti taasisuun muudan jaarii looniiti. Horiin moonaatti deebisu ammoo akkasumas odoo asuma horiin jiru goromtii ree keessaa goromtii fidanii goromtiin kun hin gorraama moona keessatti dhiigii goromtii sardoon cuuphamee abbaa warra meeshaalee mana waan gargaraatiin in muuda yeroo muudin eebbisa dhiiga goromtii kanaani dhiigi goromtii dhiigi kana guddat jedhanii eebbisu. Dhiigaani siidaa jaarii loonii kana muka gargaraaf fayyadamne mukan keessa aannoon hin jira, hiddiin hin jira. Oromoon maafi muka biraatti hin fayyadamin wanni hidhaa ka'uu dandeetti. Wanni fayyadamanii fi hiddiin kun amma wanni itti fayyadamanii fi hormaata. Is kana yoo gara baqasanii miciraan isaa ka'ee jiru baay'eedha. Akkas nu horsiisii nu baay'isii waan jedhaatiif akkas godhanii yoo cabee gara isa keessa waan jiru jira. Wanni kun kuno waan kana akka nu baay'isii jedhanii kadhatanii akkasumas yeroo horii ammoo horsiisanii yeroo horiin buluu didu yookaan horiin si jala horuu didee inni ammaatu waa kadhatanii yeroo kana akkas jechuun waa kadhatanii aanannoo luqqifne jaarii baane aanannoo rankutiin hiddi jiruuf jireenya hormaata nuuf guddis jechuun waa kadhatu. Asirratti xumurree yeroo galuu fennu warri ollaa gumaa tireefu fidan waan akkaananii bookaa hin taphatanii achiin gara horii bobbaafatanii gara oolma isaanii deemanii jechuudha. Ayyaanni kun marroo ganam taateef horaa bulaa deebana. Hoota nama hundanya asin nyaatanii jiru. Marka jirta. Nyaanni dhiyaatu wantoota akka marqaa, booq, waan gargaraati. Marqaa isin nyaatanii booqa isin unanii abbaa warra jalqaba irratti une achi duuba namni ollaallee unanii booqa waliin gaanii. Bookuni ollaan kurree dhugatiin Baagummaa waliin nyaadhaa ifa. Yoo akka lubbuuna bulchu lubbuuna oolchi galaana quus. Bookunuu jiranii yeroo kanatti.
Waaqayyo waaqa abbo. Waaqa. Mata kana na obaachi. Amma achitti akkuma kana na obaasi. Ayyaana kana irratti ayyaana nagaa nu tolchu. Nukus. Meju. Mijuu jedha malee maddaamati. Wanni miju jedha. Mijuu jedha. Nama guddaa fi keessi gara tuqatanii. Maddaadhaan. Miju jedha. Mijuu. Miju. Karraan miju. Manna horsis, kalanna horsis, karanna horsis. Viidiyoo sadunna. Xumurtanii amate? Egaa barsiisaa intarviitti goone sin keessa waan tokkodha. Goolabee ma jire? Sila goolabee. Dhumeera? Kanumaan dhumata yaanitti jettee haaluma dhaggeessa. Sirni agarsiisa ayyaana jaarii loonii kennan asirratti umurama. Barsiisaaf gorsa keenkataanii dhufanii yaada qabannoo kennanii gara yaadi isaan irra fudhannee gara xumuraa deemna. Yaada barsiisa keenyarraa fudhanna. Ayyee galatooma isiniin jedha. Daawwattoonni barattoota keenyaafis namoonni naannoo kanatti argamtanii sirna ayyaana yookaan jaarii loonii jedhamu kana namoonni asitti ilaaluuf yookaan maalummaa ayyaana kana ilaaluuf asitti dhuftanii hunda baga nagaan dhuftanii isiniin jechuu barbaada. Immoo ayyaana jaarii loonii jechuun uummanni Oromoo kun hortee yookaan uumama isaarraa jalqabee horii wajjin hora. Horteen isaa hundinuu waan horii wajjin adeema waan ta'eef akkaataa adeemsa ayyaana kana jalqabarrallee haga xumuraa akkuma amma waliin ilaalaa turre sana akka fakkeenyaatti yoo fudhanne uummanni Oromoo hortee isaatiin wal qabsiisee yookaan baay'ina isaa kana wal qabsiisee hiddii kana akka hormaataatti yookaan akka baay'inaatti ilaala. Hiddiin kun as keessa yookaan gara hiddii kanaa keessa kan jiru maali? Miciraan kana. Miciraan kana immoo uummanni Oromoo maanii wal qabsiiseeti hormaata yookaan hortee baay'ina kan horii kan nama haa ta'u sa'a na horsiisi nama na horsiisi jedhee hortee isaa bifa kanaan ibsataa jechuudha. Soo kanaaf ayyaanni jaarii loonii inni jennuun ayyaana hormaataati kan kabajamu ayyaana waggaa keessatti deebi'ee ayyaana qe'ee maatii tokkootti kan kabajamu ta'ee ayyaana hormaataatis ta'ee bifuma kanaan haala jalqabaa fi xumura isaa akkuma amma ilaalaa turre kanaan uummanni Oromoo kun yeroo hortee kanamaa haa ta'u kasaa haa ta'u hortee dhabe yookaan wanni inni qabu sun hortee dhabe sana waaqa isaa kadhatee ka argateef immoo galateeffatee ka dhabe sanaan immoo kadhaa waaqa isaa kadhatee iddoo kanatti bahee yookaan mooraa kana keessatti waan raawwatu kan bifuma amma akkaatuma tartiibaan ilaalaa turre kanaani aanannoo garaagaraatiin aanannoo sinisee akkasuma wal qabsiisee ejersa garaagaraatiin mooraa kana ijaaree bifuma kanaani ayyaana kan hortee isaa kana yookaan waan dhabe sana akka ittiin argatuu fi waaqa isaa kan kadhatu waan ta'eef akka waliigalaatti ayyaana jaarii loonii ayyaana hormaataati ayyaana dhuunfaati yookaan kan hawaasni Oromoo waan dhabe itti argachuu fi gaggeessu waan ta'eef galatooma ulfaadhaa siin jechuu barbaada. Asumatti goolaban. Naga, yaai naga, usi naga, usko sen naga, usti Oromoo seenna naga, raaba gadaan naga, gadaan mojiin tarooba naga, wakiru gara tambalagu, eeloo mirgi okoleegu, naga waaqee nuguut, qoraa bulaa deeman ola naga yaangara, kubatan kara guuta, kaayoma. Afuudhu naga, aheerumu naga, waaqati nagaan nukaas nage.